Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaalii kan koo akkam jirtan nagaa keessanii baga viidiyoo har'aa walitti deebine akkam nagaa keessanii jirtanii jajjabaattu ijoollee Oromoo akkam gaddarra haftanii Waaqayyo ammas dabalee jajjabina nuuf halaatu iddoo tokko beektan hundumti keessanuyyuu nuti ilmaan Oromoo miira wal fakkaataa keessa jirra jechuudha yeroo ammaa kana yoomillee kan nama keessaa hin banne onneen keenya kan cabeedha. Har'a wanni qabadhee dhufe waa'ee galaana gaaromsaa dubbachuu barbaada. Ani kan jedhu yaa ijoollee Oromoo isin nama akkamiiti? Isin kan waa'ee kan Haacaaluu irratti gaddummaa hin dhiisne, kan Haacaaluu irratti nama maqaa balleessuu hin dhiisne yoomiyyuu hin dhiistani. Ijoolluma gaafa kan Haacaaluu suuraa isaa poostotanii miidiyaa kanarratti walii gad dhoofanii birrii nyaatee akkana godhee akkas godhee waa'ee Oromoo dubbachuu didee bilchiginnaatu sabitee maal jettanii wantoota adda addaa dubbachaa turtan. Akkasitti fuutanii diinaa kennitanii fi nyaatamee jira kan Haacaaluun jechuudha. Garaa isin ga'ee machee gadduu hin dhiistan du'aa Haacaaluutu hin beeka. Haa ta'u garuyyuu okay maaliif barumsa isiniif hin ta'u? Haacaaluu kana dura irratti duullee diinaaf kennamee akkana ta'ee jira. Amma booda nama maqaan balleessinu, amma booda gandummaa hin dhiifne jettanii maaliif sammuun keessan xiqqummallee intin hin jedhu. Utuma gadda keessa jirru ammas nama maqaa balleessu. Amma kaleessa mucaan galaana gaaromsaa jedhan profaayilii jijjiirrate dhufee onlaayinii seenee profaayilii jijjiirrate suuraa Haacaaluu irra godhate jechuudha profaayilii. Koomentii 1,000 200 dubbise yeroo san koomentii 1,200 jira. Hundumti isaa arrabsoo. Qoy mucaan kun dhufee profaayilii godhate. Mucaan kun obboleessa isaa dhabe, hiriyaa isaa qaalii dhabe. Jechuun maal jedha akkasiin himsu nuti namni Haacaaluu akkanumatti fagoodha. Hojii isaatii fi kaayyoo isaa jaalanne qofni akka honneen keenya caban beektanii inni garuu waliin nyaatee obboleessa isaa dhabe. Jajjabeessuun nurra jira yaa galuu koo nuti mucaa kana dhabuu keenyatti hundumti ilmaan Oromoo onneen keenya cabee jira waan goonu dhabne kanaafiyyuu rabbi jajjabina siif haa kennu hundumti keenyayyuu baay'ee gubannee jira jedhanii wanta nama jajjabeessu jechoota babbareedaa yoo barreessaniif yeroo sana maal qaba akkuma inni onlaayinii dhufee waan hunda dubbateen waan tokko hin dubbatiin profaayilii Haacaaluu godhateen ilma haadha maalii ta'ee birrii nyaattee bilchiginnaa si bitee dhugaa Haacaaluu dhoskitee dhiigna Haacaaluu si harka jiraa dhugaa baasii maal ta'e. Ijoollee maal taatanii garuu sammuun keessa fayyaa qaba wanni hundi akka Facebook irratti xuxxuxxu jedhan kanaa miti bar seera qaba bar wanni hundiyyuu akka Facebook irraa hiyyitan kanaa miti bar gootummaan anillee harka eekoo warqiin goota ta'uu hin dandeetti Facebook irratti qabaa naga dhiisaa jechuun hin danda'a bar garuyyuu akka Facebook irratti miti biyya keessa jechuudha. Maalidha isinii maal of seetanii isinii kana hunda jechuudha bakka Oromoo dhiiga Oromummaa qabda sitti nafni si quqquuqe gootummaa dhiiga Oromummaa qabda si quqquuqe waa'een Oromummaa si quqquuqe afaan kee qabadhu taa'e dhugaa jiru dubbadhu saniin achi waanuma keessi kee hundi shakkii gadi baastee hin godhin bakka mucaa kana shakkitan bitamee dhiiga Haacaaluu dhoskee dhugaa isa tarkaabee qabjettanii waanuma keessa keessanitti yaaddan fuutanii baasuu hin qabdan mucaan gaddarra jira obsaa fi ati Haacaaluurra galaanarra Haacaaluutti naantooti. Waliin nyaatee waliin dhugee si caalaa isatu isa jaalata. Si caalaa galaanatu gadde. Siif gala. Dhugaa Haacaaluu machee min dhosku inni jechuudha. Obsaa. Maal keessa akka inni jiru beektu? Galaanumti kun yoo amma yeroo ammaa kana maal keessa akka jiru beektani? Maalitti beektan? Meebi as faraarrahanii isatti si daballaa wanta kan dubbatin yoo jedhanii dhugaa jiru yoo dhoske. Akkas jettanii yaaddanii miti isin? Waanuma fedhe godheetu waanuma fedhe dhugaayyuu haa beeku. Obsaa fi torbee 3 gurbaan gaddarra jira. Ani warqiin agammaa onneen kiyya gadda baqa. Akkam taatanii isinii? Facebook irraa xuxxuxxu fi kee Wi-Fi natsaa fayyadamta akka barbaade nyaattee dhugdee akka barbaade fataa jettee wannaa jettee isaan warri biyya keessaa rakkoo maal keessa jiran kan ol fuutee gadi fuuta maqaa isaanii jechuudha. Har'allee Haacaaluu irratti hin jille isin. Kan Haacaaluu irratti hin jillesin har'allee maqaa namaa balleessanii bilchiginnaan birriidhaan bitte jettanii artistii maqaa balleessanii kan Haacaaluu irratti hin jillesin. Kan Haacaaluu diinaaf kenne eenyu? Isin mataa keessanii miti warra Facebook irraa afaan bantan kan dhaaba kamiyyuu bakka hin buune jechuudha. Keessumaafuu ijoollee abaaboo yookiin adda bilisummaa deeggaru jettan maqaa shanii jedhee yaamuun jaalladhu dhaaba kana. Dhaabni kun ana biratti hin deeggaruu baadhuyyuu dhaabni kun ana biratti baay'ee kabajaa guddaa qaba. Kanaaf shanii jedhee yaamuun maqaa kana
warra bilchiginnaadha kan baase malee isaan oboo wayim adda bilisummaa jedhaniiti kan maqaan isaanii jechuudha. Kanaaf isin warri isaan deeggarra jettan jechuudha. Tokko tokkoon keessan bakka hin buutan. Isin keessattuu kana caaluu maqaa nyaachaa bahe. Kana caaluu diinaaf kenne. Hammas deebi'ee immootu kana caaluu kan galaanaa qiiqaa jirtu ijoolluma dhaaba kana deeggarra abaa'uu deeggarra jedhudha. Maal taatan isin ati bakka takka oboo bakka hin buutooti. Ati ofii kee wifi natsaan fayyadamaa akka barbaadde nyaatte akka barbaadde rafte akka barbaadde ta'a. Abaa'uu deeggartaa sitti nafne abaa'uun eenyu maqaa balleessaa jedhe moo warra bosona taa'utu ebeluu kana maqaa balleessaa ebeluun kun hin bitame jedhee sin erge no isaan nama maqaa balleessanii miti nama dhugaadhaaf dhaabbatanidha siif galee nama dhugaadhaaf dhaabbatanidha. Abaa'uu jechuun nama beelahee maal jedhee akka ibsuun beeku maal jedhee akka ibsuun beeku nama jechuun bosona keessa jiraatu isinuu hin beektan miira isaanii jechuun rakkoo isaanii maal akka dabarsan bu'aa wayii isaan dabarsan jechuudha. Anna isaaniif isi warri Facebook irra teettanii isaan deeggarra jettanii maqaa dhaaba kanaa balleessitan yeroo hundayyuu artistoota tokko fuutanii ebeluun kun bitame jettanii isaantu sin ergeemee himaa isaantu sin ergeemu marroon abboo kabajaa qabaa bar yeroo bilbilaan nama haasofsiisu yaa kabajaa isaa yaa nama yeroo sagalimti isaayyuu dhugum addee beluu ani yeroo baay'ee isa dhaggeeffadha seerumti inni itti nama kabajuyyuu adda nama maqaa nama nyaatu miti ebeluu akkana godhe jedhee nama maqaa nama nyaatu miti warri bosona keessa taa'ee qabsaa'u dhugaadhaaf qabsaa'anii dhugaadhaaf jiraatan akka keessanii natsaa wifi argatanii maqaa nama hin nyaatanii ebeluu akkana godhe shakkii qofaan kan qoy ebeluu bitame yeroo jettu ati mee dhuguma sin gaafadha gaafa caaluun bitame jettee amma deebitee galaanaan bitame warri jettanii qoy yeroo bitame dallaalaa turte gidduu turte moo maalitti beekte ndee arabisma am sheemiidha ijoollee maal taatan yeroo hunda sabboontuu gochaa beekaa gochaa bakka wanti sin haasoftan jechuudha wanti daa'imni iyyuu haasofne jechuudha. Innaa of kabajaa dhuguma atiin oromummaatu keessa kee jira dhiiga oromummaatu bakka akkan callisan si taasisa hoo ta'e waan gaarii waan nama tokkoomsu waan nama walitti fidu dubbadhu sanyiin achitti dhuguma ati ammootu dhaaba abaa'uu jedhamu kun hin jaalattaa hin deeggarta kabajaa dhaaba kanaaf kenna maqaa hin balleessina isi dhugaa isin jedhaati dhaaba shanii jedhamu kana kan maqaa akkatti maqaa kana irratti baasillee warruma beekan dhugaa rabbi shanii wadhan hin jaaladhu jechuun dhaabni kun maqaan isaa abaa'uu adda bilisummaa jedhama waan ta'eef jechuudha siniif gala namni maqaa dhaaba kana xiqqeessaa jiru isi warra Facebook irratti isaan deeggara jettanii ol fuutanii gad fuutan dubbii artistoota maqaa nyaattan warra eebelu qarshiidhaan bitame jetta isin dhugaa isin himaati isin warri haa caaluu irratti maqaa nama balleessuu hin dhiisin kan gandummaa hin dhiisin yoomillee gandummaa hin dhiistan isin jechuudha. Isin nama bakka dubbii balleessuuf dubbuma nyaachuuf dhufeedha. Oromummaa keessa jechuudha. Oromoodha jettanii. Kolkolleen marti jechuun utuma seenaa utuma waan nama takka soo gaafanii kan deebisuu hin dandeenye marti jechuudha. Dhugaa isiniin jedhaati ani jechuudha. Ani jechuudha. Waa'ee siyaasaa keessa baay'ee hin galu akkuma na beektan jedhee yaadaa qoosii taphachuudha malee. Garuu waa'ee waan tokko dubbachuudha waan sirriitti beekuun irra jiraata. Ani jechuudha dhugaa isiniin jedha zim jedhee tuma zabarraqanii itti yaadee maayinni wanni kun jedhee duuba qoradhee nama gaafadheeti wanti hin dubbadhu tokko jechuudha. Sanatti isin garuu wantuma tokko jechuudha. Wanti kun dhugaa bakka waanuma garaan keessa shakki fuutanii Facebook irratti waanuma garaan keessa Habibti natsaa Facebookii fayyadamta jireenya gaarii jiraatta aguma fedhellee dadhabdee kaddaaminaa meeshaa dhiixee maal goonullee wifi natsaa fayyadamna akka barbaannetti jiraanna akka barbaanne fataa jennee wanni takka nu dhibbisu hin jiru warri biyya keessaa garuu akkasii miti. Warri biyya keessaa baay'ee rakkoo cimaa keessa jiran akkuma Facebook irratti xuuxxuuxxu jedhan kanaa miti wanni hundi jechuudha dhugaa isin jira ulfaataadha yaa. Namni kamiyyuu lubbuu ofiitiin hin sodaata. Namni kamiyyuu jiraachuu barbaada. Kanaafiyyuu namatti hin faradinaa eebeluu dhugaa harkaa qaba baasuu qaba malee harkaa qabaate inni iyyuu gaafa ofiisaa yaade dhugaa kana dhoskuun qabu yoo jedhe haa baasu saniin dhalachaatti maalidhaatiin maali yaaddate ati eenyu kan nama as faraarratti akkasitti koomentii dhedheeraa san barreessitanii akka waan isin sodaatee har'a gadi bahee mucaan dubbatu waan tokko isin himu ani akka nama tokkootti waan tokko namni seeraan dhufee ona gaafate nama sanaaf seeraan deebisa. Namni lolaa yoo dhufe immoo isa caalaa loleen deebisa. Kanaaf nagaan karaa nagaatiin nama waa gaafadha. Nama takka sodaachistee yookiin arrabsitee dhugaan argadha yookiin immoo
Namuu jettee tasuma yaadin nama karaa nagaatiin itti deemi jechuudha. Nageenya yoo beektan nageenya maal beektanii miti. Ani kalee isiniin taazzabe namuma Facebook irratti beeku kabaju jaaladhu ijoolluma shamarranii keessumaafiyyuu namni kun qollee taatu wayyuma qaba jedhee ani yaadu faatuyyuu koomitii jalatti wanti isin barreessitan kaleessattuu maal leesini dhugaa rabbii bifa bichaa ijoolleen tokko tokko dhugaa rabbii bifa bichaa wanti si yaadan nama ajaa'ibdu. Ani dhugaa rabbii koomitiin kaleessa dubbise baay'ee na ajaa'ibe. Ndee maal godheettu mucaadhaan qo'ee irratti duultanii bara ofuma keessanii diinaaf nama kennitanii gaafa namni sun waa ta'e dhawu wayyoo ebeluu kuyyaa wayyoo ebeluu maal faayidaa qaba? Erga diinaa kennitee waan ta'e mucaa suni erga boochee fi iyyitee maal faayidaa qaba? Maal fidda? Dura otoo harka diinaa hin galiin otoo waa hin ta'in nama kan kee kunuunfadhu nama kan kee kabaji yoo ati kabaje yoo ati jaallatti yoo ati guddaa kan kee yoo ati guddifatte namni biraallee si kabaja yaa kanaafiyyuu please maqaa nama hin balleessina akkanuma zim jettanii waanuma keessa shakkeen zabaarraqinaa Facebook irratti baatanii gootummaan akka Facebook irratti miti dubbiin akka Facebook miti wal adda dhuguma gootootaati galiiti qabsaa'e biyya kan keetiif jechuudha zim jettee asirratti teessee hin zabaarraqinii ta'e hundumti keetiyyuu jechuudha. Kanaafiyyuu mucaarraa gadi bu'aa dhugaa isin jedhati gadi bu'aa mucaarraa. Ana kanaadha wannan jechuu barbaadu har'a naganaaf tura. Dhugaa rabbii maqaa namatti hin baasinaa. Zim jettanii maqaa namatti hin baasinaa isin jechuudha. Baay'ee nama aarsitu dhugaa nagaa tura. Maqaa namni hin qabne namarra hin godhina.